qilleensi ibbaa giddu-galeessaa amma oksijiiniin osoo hin taane bobaa waraanaa baafachaa jira. Sa'aatiiwwan 24 darban keessatti samiin naannichaa xiyyaarota waraanaa Ameerikaan haguugamee jira. Gabaasni Axios akka saaxileetti Ameerikaan riqicha qilleensaa diriirsitee xiyyaarota fe'umsa waraanaa 150 ol qubsiistee jirti. Kun meeshaa waraanaa guuruu qofa miti. Lafa waraanaaf qulqulleessuuf afaan qawwee gara Iraanitti qajeelchuudha. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti waraanni amma dhufuuf jedhu kun duula Venezuelaa isa darbe sana yookaan waraana guyyaa 12 isa ganna darbe sana wajjin waliin fakkaatu. Kun waraana torbanootaaf turu kan Israa'elii fi Ameerikaan harka wal qabatanii geggeessanii fi kaayyoon isaa sirna Iraan diiguu ta'uu mala jedhamee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Gaazexaan Wall Street Journal akka gabaasetti Iraan wiirtuuwwan Niwukilaraa ishee keessattuu kan Isfahan jiru haleellaa diinaa kamiyyuu akka dandamatutti lafa jala dhoksaa jirti. Iddoo gaara Faas jedhamu keessatti ijaarsi holqa lafa jalaa saffisaan geggeeffamaa jira. Kunis Teheraan marii Jenevaarraa bu'aan dhabamuu akka danda'u dursitee waan tilmaamteef pilaan B ishee qopheeffachaa jirti. Bal'ina isaa ni dhageessu. Galaanni Arabaa fi ulaan Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u sun har'a bishaan qofa osoo hin taane dirree humna irratti mul'isanitti jijjiiramee jira. Osoo ija Ameerikaa fi warra dhiyaa dhiphinaan hordofu mootummoonni gurguddoon ba'aa Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan harka wal qabatanii galaanicha irratti seenaa haaraa barreessuu eegalanii jiru. Oduun Nikolaayi Paatrusheev gargaaraan pireezidaantii Raashiyaa dubbatee akka bubbee galaanaa saffisaan tamsee jira. Nuti sadii taanee ulaa Hormuz keessatti Shaakala waraanaa haguuggii nageenya galaanaa 2026 jedhamu geggeessaa jirra jedhee jira. Bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Qilleensi ibbaa giddu-galeessaa amma oksijiiniin osoo hin taane bobaa waraanaa baafachaa jira. Sa'aatiiwwan 24 darban keessatti samiin naannichaa xiyyaarota waraanaa Ameerikaan haguugamee jira. Gabaasni Axios akka saaxileetti Ameerikaan riqicha qilleensaa diriirsitee xiyyaarota fe'umsa waraanaa 150 ol qubsiistee jirti. Kun meeshaa waraanaa guuruu qofa miti. Lafa waraanaaf qulqulleessuu fi afaan qawwee gara Iraanitti qajeelchuudha. Wanti hundarraa nama naasisu xiyyaarota lolaa haaraa 50 dabalataan sa'aatiiwwan muraasa keessatti naannichaa ga'anii jiru. Isaan keessaa F-22 Raptor inni ija raadarii jalaa dhokatu, F-35 Lightning inni teknoolojii samii qabatee fi F-16 inni lafa raasu ni argamu. Amma buufataaleen Ameerikaa naannicha jiran kanniisa sibiilaa kanaan guutamanii jiru. Gorsitoonni masaraa adii kun soba miti, kun tapha humnaa miti. Trump dhugumaan lolaaf qophaa'eera jechuun addunyaa akeekkachiisaa jiru. Pireezidaantiin Trump amma sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irra geera. Waraana hamma naga'u walitti qabee haasaa ibiddaa dubbatee Iraaniin osoo hin jilbeenfachiisin yoo deebi'e kun isaaf kufaatii siyaasaati. Kanaafuu filannoon isaa dhiphatee jira. Iraan yookiin akka harka kennattu yookiin ammoo waraana hammaataa keessummeessuuf haa qophooftu. Ittaanaan pireezidaantii J.D. Vance mariin hamma tokko deemee jira. Garuu Iraan sarara deemaa Trump darbuuf qophii miti jechuun haala jiru ibsee jira. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti waraanni amma dhufuuf jedhu kun duula Venezuelaa isa darbe sana yookaan waraana guyyaa 12 isa ganna darbe sana wajjin waliin fakkaatu. Kun waraana torbanootaaf turu kan Israa'elii fi Ameerikaan harka wal qabatanii geggeessanii fi kaayyoon isaa sirna Iraan diiguu ta'uu mala. Addunyaan amma hirriba dhabdee jirti. Ameerikaan waraana guddaa kan uummanni Ameerikaayyuu hin tilmaamne tokko jalqabuuf furtuurraa quba keessee jirti. Iraan ammoo xiyyaarota 50 dabalataan dhufan kan argite misaayila ishee qabattee waaree eeggatti. Addunyaan irraa qarqara boollaa ibiddaarra dhaabbattee jirti.
Baa giddu-galeessaa inni yeroo hundaa raafama keessa jiraatu amma immoo hafuura dhumaa baafachaa minjaala marii Jeenevaa fi afaan qawwee Teeraan gidduutti dhiphina guddaa keessummeessaa jira. Wanti suuraan saatalaayitii addunyaatti saaxilee dhugaa hadhaawaa tokko ifa godhee jira. Iraan harka tokkoon nagaa yoo jettu harka kaaniin ammoo lafa jalaa holqa qotattee gaachana ishee jabeessaa jirti. Gaazexaan Wall Street Journal akka gabaasetti Iraan wiirtuuwwan niwukilaraa ishee keessattuu kan Isfahan jiru haleellaa diinaa kamiyyuu akka dandamatutti lafa jala dhoksaa jirti. Iddoo gaara Faas jedhamu keessatti ijaarsi holqa lafa jalaa saffisaan deemaa jira. Kunis Teeraan marii Jeenevaa irraa bu'aan dhabamu akka danda'u dursitee waan tilmaamteef pilaan B ishee qopheeffachaa jirti jechuudha. Qondaalli Iraan tokko akka jedhetti wanti Iraan kennuu barbaaduu fi wanti Ameerikaan fudhachuu barbaaddu samii fi lafa ta'ee jira wal qunnamuun ulfaataadha. Gama biraatiin galaana Arabaa irratti dooniin waraanaa USS Abraham Lincoln xiyyaarota ishee F-18 Super Hornet wal duraa duubaan hiriirsitee samii naannichaatti shaakala waraanaa gochaa jirti. Qilleensa naannichaa nagaa hin fakkaatu. Iraan boruu ganama kibba biyyattii keessatti misaayila furguggisuuf akeekkachiisaa kenniteetti. Kun marii osoo hin taane dorsisaa kallattiitiin. Masaraadii Waashingten keessatti ammoo obsi dhumataa jira. Trump nama siyaasaa baratame miti inni injifannoo saffisaa barbaada. Marii jootaaf harkifamuuf obsa hin qabu. Gabaasni foreejeen poolisii akka mul'isutti Trump nuufee jira. Gorsitoonni isaa dura dhaabbadhu waraanni balaa qaba jedhanii yoo itti himan inni garuu waraana gochuuf carraan jiru 90% jechuun amana. Israa'elis carraa kana eeggachaa jirti. Tel Aviv yoo Ameerikaan nukaasee yooti sarka maranneen teenyu jetti. Israa'el yoo akka gabaasetti Israa'el akkuma waraana waxabajjii kan bara 2025 sana ammas Iraan rukutuuf qophiidha. Kaayyoon isaanii tokko innis sirna Iraan diiguudha. Marratti Iraan kaardii ishee isa dhumaa lafa keessatti eegduun warraaqsa Iraan shaakala to'annoo hayyuu jedhuun ulaa Hormuz sa'aatii muraasaaf cufanii turan. Al-Irizaam Taangisiriin ajajaan humna galaanaa Iraan yoo ajajni nuuf kenname ulaa kana guutummaatti cufuu dandeenya jedheen kun addunyaa bobaa irratti hirkattuuf ergaa sodaachisaadha. Walumaa galatti har'a addunyaan ala balaafamaa keessa jirti. Mariin Jeenevaa yoo kufeem ibiddeem gaara Faas jalaa fi dooniin Abrahaam Lincoln irraa ka'uun baa giddu-galeessaa daaraa gochuuf daqiiqaa muraasa qofa eegaa jira. Addunyaan yeroo ammaa kana burrii waraanaa isa sodaachisaa fi xumurri isaa hin beekamne keessa seentee jirti. Waashingten irraa odeeffannoo Axios saaxilee onnee Teeraan qofa osoo hin taane guutummaa baa giddu-galeessaa raasee jira. Har'a guraandhala 19 2026 biiftuun yeroo baatu wanti mul'atu ifa nagaa osoo hin taane gaaddiddu dooniiwwan waraanaa fi xiyyaarota waraanaa Ameerikaatiin. Waraanni waxabajjii 2025 keessa guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti geggeeffame sun akka xabaatti ilaalamu eegalee jira. Oduun irra jiru garuu adda. Maddoonni iccitii Waashingten irraa ba'an akka jedhanitti Pireezidaantiin Trump waraana daangeffamaa osoo hin taane waraana walii galaa labsuuf qophii xumuranii jiru. Kaayyoon waraana kanaa misaayila cabsuu qofa miti. Kaayyoon isaa mootummaa Ayatollah Teeraan keessaa buqqisanii gatuudha. Kuni seenaa waraanaa Iraaq isa Ameerikaan Saddam Huseeniin kuffise sana yaadachiisa. Sirna jijjiiruu jedhama. Wanti lafarra ta'aa jiru garuu herrega nama jalaa balleessa. Sa'aatiilee 24 darban keessatti qofa xiyyaarri waraanaa Ameerikaa 50 ol gara naannoo kanaatti barreessanii jiru. Ameerikaan riqicha qilleensaa uumuun xiyyaara fe'umsaa 150 ol meeshaa waraanaa guuriin Israa'elii fi buufataalee Arabaa tarcaasee jira. Galaana irratti ammoo dooniiwwan gurguddoo lamaa fi dooniiwwan waraanaa 12 ol akkuma bineensa galaanaa afaan banatanii Teeraaniin eegaa jiru. Mariin Jeenevaa fi Masqat kan araara fidaa jedhamee eegamaa ture akka haguuggii waraanaa ta'ee mul'achaa jira. Ergamoonni Trump Jared Kushner fi Steve Witkoff ministeera dhimma alaa Iraan Abbas Araghchi waliin wal arganis ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance garuu dhugaa dhooftu tokko dubbatee jira. Galaanni Arabaa fi ulaan Hormuz inni dhiigni dinagdee addunyaa keessa yaa'u sun har'a bishaan qofa osoo hin taane gara dirree humnaa irratti mul'isanitti jijjiiramee jira. Osoo ija Ameerikaa fi warra dhiyaa dhiphinaan hordofuun mootummoonni gurguddoon ba'aa Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan harka wal qabatanii galaanicha irratti seenaa haaraa barreessuu eegalanii jiru.
oduun Nikolay Paturshev gargaaraan pirezidaantii Raashiyaa Har'a dubbatiin akka bubbee galaanaa saffisaan tamsee jira. Nuti sadii taanee ulaa Hormuz keessatti shaakala waraanaa haguuggii nageenya galaanaa 2026 jedhamuun gaggeessaa jirra. Kun shaakala waraanaa isa barame miti. Labsii madaalii haaraatiin dooniiwwan waraanaa sadan kun yeroo bishaan Hormuz dhoosanii seenan ergaa siyaasaa ulfaataa baataniitiin Raashiyaan doonii ishee Admiraal Gorshkov jedhamuun misaa'ila saffisaa sagalee dachaa sagaliin barrisuun ziirkoon jedhamu baatuun kana naannichaa erguun ishee Ameerikaan naasisee jira. Misaa'illi kun abjuu naasisaa Peentaagoon yoo ta'u sirnitti isaa kamiyyuu isa qabuu hin danda'u. Raashiyaan meeshaa kana fiduun ishee ani qoosaaf hin dhufne jechuudha. Gama biraatiin jawween baam Chaayinaan doonii ishee Taayipii 052D jedhamu kan raadarii AESA ammayyaawaa fi misaa'ila fageenya dheeraa qabu ulaa adanirraa gara Hormuzitti naannistee jirti. Chaayinaan kanaan dura daldala qofa irratti kan xiyyeeffattu amma garuu ani humna waraanaas nan qaba jechuun mirkaneessitee jirti. Iraan ammoo dooniiwwan ishee shaandii fi jamaraan qabattee dooniiwwan saffisaa eegduu warraaqsaa waliin ta'uun keessummoota ishee simattee jirti. Paturshev haasaa isaa keessatti waan tokko ifa godhee jira. Addunyaan kun amma booda kan Ameerikaa qofa miti. Nuti sirna addunyaa sabdaneessaa ijaaraa jirra. Akka isaan jedhanitti shaakalli kun fedhiiksis gamtaa biyyoota baam gara humna galaanaatti ceesisuuf tarkaanfii jalqabaatiin ji'a darbe keessaa shaakalli fedhii nagaa jedhamu Raashiyaa, Chaayinaa, Iraan, Imaareetii fi Afrikaa kibbaa hirmaachisee kibba Atlaantik keessatti godhamee ture. Amma immoo humni kun gara lafa ho'aa fi xiyyeeffannoo ta'eetiin gara Hormuzitti dhufee jira. Addunyaan shaakala kana ija sodaatiin ilaalti. Waashingten callistee hordofaa jirti. Garuu keessi ishee ni boba. Waggoota dheeraaf ulaan Hormuz akka qaama Iraaniin itti hudhanitti ilaalamaa ture. Har'a garuu Iraan qofa ishee miti. Hiriyoota ishee gurguddoo kanneen teekinooloojii niwukilaraa fi misaayilaa qaban of cinaa hiriirsitee jirti. Shaakalli kun guyyoota dhufan keessatti ulaa cufuu qofa osoo hin taane ulaa banuu irrattis ni xiyyeeffata. Isaan dooniiwwan daldalaa eeguun saayiberii waraanaa fi dhukaasaa kallattii ni gaggeessu. Garuu suuraan guddaan mul'atu tokkodha. Dooniin Raashiyaa Gorshkov, dooniin Chaayinaa Taayipii 052D fi dooniin Iraan Jamaraan cinaa yeroo dhaabbatan kun gaachana sibiilaa baam kan warra dhiyaa dura dhaabbatu ta'uusaa addunyaatti labsa. Galaanni Arabaa har'a bishaan qofa miti. Inni daawwitii madaallii humna addunyaa haaraatee jira. Ulaan Hormuz inni dhiigaa dinagdee addunyaa keessa yaa'u har'a fuula sodaachisaa baafachaa jira. Bishaanichi cal jedhee haa mul'atu malee keessa isaatti garuu ibidda dhoof jedhu baatee deema. Ulaan kun iddoo boba'aan addunyaa keessaa harki 4 yookaan 25 fi daldalli addunyaa harki 11 keessa darbu amma minjaala marii osoo hin taane afaan qawwee Iraan jala jira. Osoo Jenevaa fi Maskat keessatti mariin nagaa godhamaa jiru Iraan kaardii dhumaa ishee baastee jirti. Ulaan Hormuz Iraaniif malkaa bishaanii qofa miti. Inni furtuu isheen ittiin addunyaa hudhuu dandeessudha. Iraan yoo Ameerikaa fi Israa'el na tuqan boba'aan addunyaa ni dhaabbata jechuun doorsisaa jirti. Har'a televezyiiniin Iraan oduu gabaabaa fi ifatee dabarsee shaakala waraanaa to'annoo hayyuu geggeessuuf jecha ulaa Hormuz sa'aatii muraasaaf cufneerra. Kun shaakala qofa miti. Kun ergaa ani nan danda'a jedhu addunyaatti agarsiisudha. Koomaandarri humna galaanaa eegduu warraaqsaa Iraan Ali Rizaa Taangisiriin furtuu ulaa kanaa cufuun harka hooggantoota keenyaa jira jechuun akeekkachiiseera. Suuraaleen haaraa saatalaayitii irraa argaman immoo waan biraa saaxilanii jiru. Dooniiwwan daldalaa sadii kanneen Iraan kanaan dura qabde amma baandar Abbaas biratti akka masaraatti dhaabbatanii jiru. Isaan kun meeshaa seeraa qofa osoo hin taane meeshaa daldala siyaasaa ta'anii jiru. Iraan dooniiwwan kana qabattee yoo mariin nagaa kufee dooniiwwan dabalataa nan qaba jechuun akeekkachiisaa jirti. Gama biraatiin Waashingten irraa oduun ba'uun abdii nama kutachiisa. Gorsaan pirezidaantii Tiraamp tokko Aksiyoosiif akka himetti carraan waraanaa Iraan wajjin goonuu 90%dha. Kun waraana xiqqoo osoo hin taane waraana guddaa fi bal'aa akka ta'u tilmaamameera. Iraan marii fi waraanaaf walqixa qophiidha jechuun yoo deebistus dhugaan lafa jiru garuu gara waraanaatti dabuuf jedha. Yoo ulaan Hormuz cufame maaltu ta'a gaaffiin jedhu bal'inaan ni ka'a. Jalqaba irratti yoo ulaan kun cufame dinagdeen addunyaa ni laamsha. Gatiin boba'aa guyyaa muraasa keessatti $100 ol ta'a.
biyyoonni bobaa irra jiraatan ni kufu biyyoonni bobaa bitatan ammoo ni beela'u chaayinaan isheen bobaa Iraan irratti hirkattu dhimma kana ija soraatiin ilaalti ulaan kun cufamuun isaa Iraaniifis balaa qabaatus yeroo filannoon dhumaa dhufu Iraan hunda wajjin nan badaa jechuu dandeessi walumaa galatti har'a Hormuz irratti wanti mul'atu xiyyaaraa fi doonii qofa miti inni muddama lubbuu fi du'aati mariin Jeenevaa yoo milkaa'e bishaanichi nagaa argata yoo kufee garuu ulaan Hormuz afaan bineensaa ta'e addunyaa guutuu liqimsuuf qophiidha. Siraan keessaa oduun beem Tel Aviv fi Washingtoniin hirriba dhoowwee jira. Gabaasni Israa'el keessaa maddee akka saaxiluutti Iraan meeshaa waraanaa addunyaa soraachisu misaayila DF-70 jedhamu Chaayinaarraa harkatti galfattee jirti. Jijjiirama madaallii humnaa isa guddaa fi soraachisaa ta'edha. Misaayilli kun misaayila laafaa miti. Innis simbira saffisaadha. Chaayinaan waggoota dhiyoo kanaan iccitii guddaan kan hojjette yoo ta'u addunyaan maqaam Dongfeng 70 yookaan DF-70 jedhuun beekti. Wanti isa adda taasisu inni qilleensa keessa qajeelee deemuu qofa osoo hin taane teknooloojii DF-ZF jedhamuun samiirra mucucaatee kallattii jijjiirrachaa saffisa sagalee dachaa 5 hanga 10 barrisuu isaati. Misaayilli kun bobaa jabaa waan fayyadamuuf konkolaataa fe'amee daqiiqaa muraasa keessatti iddoo barbaadamerraa furguggifamuu danda'a. Dheerinni isaa meetira 11 yoo ta'u yeroo ka'u toonii 15 ulfaata. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa dhugaa addaa tokko liqimsuuf dirqamanii jiru. Washington yeroo ammaa kana sirna ittisaa misaayilaa kana qabu danda'u hin qabdu. Misaayilli kun yeroo samii keessa barrisu akkuma bofaa kallattii isaa jijjiirrachaa waan deemuuf sirni ittisaa Iron Dome yookaan Patriot isa tilmaamus ta'e rukutuu hin danda'u. Inni sirna saatalaayitii fi Inertial Navigation walitti makuun akkuma lilmoon huccuu seentum sirna ittisaa diinaa tarsaasee seenuuf dandeettii qaba. Fageenyi isaa kiiloomeetira 1800 hanga 2500 ta'uun isaa Iraaniif humna harka dheeraa kennee jira. Misaayilli kun mataa waraanaa idilee qofa osoo hin taane mataa niwukilaraa baachuu danda'a. Kunis Iraan amma naannoo baha giddu-galeessaa qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa fageenya irra jiranillee iddoo balaafamaa keessa galchuu ishee agarsiisa. Yoo oduun Israa'el kun dhugaatiin madaalliin humnaa naannichaa guutummaatti jijjiiramee jira. Chaayinaan teknooloojii akkanaa Iraaniif kennuun ishee anis duuban jira jechuudha. Iraan kanaan dura xiyyaaraa fi diroonii irratti hirkatti turte. Amma garuu doorsisaa saffisaa qabatte minjaala marii fi dirree lolaa irratti humna haaraan mul'attee jirti. Addunyaan amma dhiphinaan Iraaniin eegaa jirti. Misaayilli DF-70 kun harkatti Iraan galuun isaa tapha waraanaa leevelee biraatti ceesisee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.